Hayattam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a kan hojjennu shiroo baay'ee kan mi'aawu kan fakkaatu shiroota gaabinoo hojjenna. Garuu gara jiruusaa tun deemin dura jalqaba gara chaanaalii kootii namoota dhuftanii yoo jiraattanii akka subscribe gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera asitti. Egaa kanadha kan wanta na barbaachisu. Egaa kan na barbaachisu qullubbii yookiin shunkurtaa tokko guddaasaa tokko tiimaatimii tokko akkasumas murmureen qaba. Akkasumas shiroo mixin shiroo jedhaniin qaba. Kanaaf barbaree itti naqu. Barbaree naquun nan barbaachisu. Akkasumas qullubbii adiif jinjibila kan walitti daakame dhadhaa na barbaachisa. Qaaraan na barbaachisa. Zayitiin na barbaachisa. Amma gara jiruusaatti deema na hordofa. Egaa jiruu koo kan hin jalqabu zayitii ho'isee shunkurtaa nan bisheessa. Egaa amma gaariitti amma naa bishaatutti nan eega. Amma bishaan isaa xuuxee xinnoo bifa isaa geeddarachuu si'a jalqabu amma sanatti nan bisheessa jechuudha. Tole egaa akka argitanitti amma akka gaariitti bishaateera. Itti aansee qullubbii adii fi jinjibila kan walitti makame kan daakame isa fallaana isa guddaa yookiin isa shorbaa tokkotti naqee isa wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessa. Isa booddee tiimaatimii tokko murmuree itti naqa. Isas amma bishaan isaa sirriitti fixatutti nan bisheessa. Gidduutti chochosaa sirriitti nan bisheessa. Tole egaa timaatimiin akkasii bishaateera. Amma egaa dhadhaa fallaana shaayee lamatti naqaa. Isa booddee immoo xinnoo ishee immoo nan bisheessa akka daqiiqaa tokko akkasii.
dhadhaan barbaadaniin feetanii taanaan naqachuun dirqama miti. Garuu ani dhadhaan jaalladha shiroo irratti kanaafidha kan ittiin naqu. Akka gaariitti zayitiitti naqxanii hojjechuus hin dandeessu. Tole egaa akkas amma timaatimiinis dhadhaanii hundumtuu bishaateera. Amma egaa shiroottan dabala. Egaa shiroo fallaana isa guddaa yookiin isa shorbaa sagalittan naqee. Egaa akkaataa shiroon ammani hojjechaan jiru aadaa naannoo kaabaati. Furdinaan hojjetama kuni akkuma marqinaa jechuudha. Kanaaf bishaan baay'eetti naqu akkuma marqamiiti qaaraadha wajjin nyaatama. Amma egaa fallaana shorbaa sagalitti naqeera. Egaa amma callumee dheematanii nan bisheessaa. Bishaan immoo bukkeettii ho'isaan jira, danfisaan jira. Si'a baay'ee yoggaa baay'ee na jalaa gogu bishaan xinnoo ishee xabi gochaa man bisheessaa akkuma marqaa jechuudha. Daqiiqaa 5 akkas nan bisheessa. Daqiiqaa 5-6. Dafee qaqqabata shiroon kuni. Aynata akkasiin hoggaa hojjennu kunooti amma akkas sila isiniin jedhetti bishaan ho'isaan jira isiniin jedheera. Xinnoo ishee xabi gochaa akkuma marqaa shiroo isaa hin qallisnu akkuma marqaatiin nyaatama jechuudha. Tole egaa qaqqabaa jira. Tole egaa qaqqabeera. Gamma ashabootti naqeetanii nan baasanii xarapheezaa irratti nan dhiyeessaa jechuudha. Egaa xarapheezaa irratti lagarra. Kunooti sahanii ittiin dhiyeessu qopheessee jira. Amma shiroo koo akkas godhee nan dhiyeessa jechuudha. Kunooti kana fakkaata. Buddeenis bukkeedhaan ka'a. Egaa kun nama lama akkas nama sadiidhaaf hin ta'a. Buddeen akkas karaa bukkee kaayetanii nan dhiyeessaa. Akkasumas immoo qaaraa murmureetanii gararraa irratti nan ka'a. Qaaraa wajjin baay'ee mi'aa. Tole egaa kana fakkaata egaa
baay'ee mi'aawu gaa shiroon kuni shiroo isa heelee irratti akka buddeenii tolchanii isa nyaatanii isa akka sanaa'edha. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa. Baay'ee.